Abaddu. Biyya gaamitu maal gitaati nuti. Sin jedham nageessu. Farsi naan jette lubbuun tiyya tanaafi. Eessa deemta sin jedham nageessu gurra qabdooti. Sin jechaara miti. Maayetta maal gungumtati dubbattu baaste waan duwwaasa barbaaddu. Asittin kana kottu deebii nagawi. Malifana baadoo eega kiyyoon dafee namti yanan kaataa boqoo gara yaabee. Kottu deebii miila kee dhaabaddu hin jedhe. Naan baadhee kaa kottu kana yaabbadhu. Kottu kana yaabbadhu na tumuu barbaadde miti. Siin hin jedhamu. Beenu bakka anoo silayyuu soo beemanii sinaasisuu barbaade sinaasisee sirifachiifachuun barbaadeeti. Beenu bakka gali. Kaleen jaalalaa kan dheedan jiisaa jireenyi koo kan saa maaltu na birrachiisa. Lakkii deemi. Kan dheedan jiisaa jireenyi koo kan saa maaltu na birrachiisa. Eeggaddu kaa dukkana ibsaa qabda miti. Eeggadda kana immoo jechuudha kaaffee tokko jala teenyeetuma Daawit Girmaa fa'aa kana Dastaan Sarmuu fa'aa taanee mootummaa haasofnuuti. Waa'ee mucaasaa dur kiristaana ture amma immoo qarshii maaf jedhee amantii jijjiirrate wayiituma kaasnee haasofnuma kolfanii dhiisuu didan bakka. Daawit Girmaa tokko silaa hin kolfa miti kiitee kolfii dhiisuu dide. Maa inni ennaan maa inni biddeeniif jedhanii lubboo fi dhabanidha. Atoo Dastaa kana irratti maal jettaa gaafan gaafadhuun eessaa maal jedhe beektu. Warra akka beete ulfinni leeyyoodha waaqni isaanii gara. Mootur gooftaa qabu kosiin waaqessaare anis dabara. Aanoo kaayyoo qaba kakuu guddaa jira fuula koo fuuldura. Amma muubbeela'u dhugaa waan nyaatamuun maaliif deeggara. Isaan ogaa asiif asii walirkaa fuudhanii waa'ee Yesuus isa isaan maqaasaa jibban kana walirkaa fuudhanii geerarsaan jajuu jalqaban egaa anoo taa'ee dhaggeeffachuun jalqabe silaa maal godhu. Kana booda Dastaan maal jedhee jalqaba beektu. Maarree waa kannaan maalii himaalanii masaalfacha jechoota baatteeffadhe faarsa malee goofticha hinnoonattiin waa kennee tokkicha maarartoosa Yesuusin na badaase naaf kenne seenaa boonsaa. Kana booda warri kaaffee keessaa hundumtuu gara isaa dhaggeeffachuu jalqaban egaa yeroo inni akkas jedhu hundumtuu ishoo egaa ol duukamu. Ilaa innaan Daawitiin immoo sitti dabaleeti. Hin qaanfadhu ija laafee namallee saalfadhu waan kee waan dhaqalee sana daafee narraa caccabse maqaan kee hukum raajiidhuma waan isaa maqaa mogoonni bamee fi Yesuus jennaan kufaa kaasa kan abdii waa katamee fi kan abdii waa katamee. Egaa falliin jiru malabaashii jireenyi ishee malabaashii toora man'ee sharariitti sharranyitti walariitti si amaneera Yesuus koo fira qofaa nama qeente situ obbaase qabsoo koo bineentitti lafa seente. Jabaadha lubata masginiin galla. Jabaadha sin. Maangi kaayyoon seexanaa maaliif nu lol? Ani maalan isheetii beekaa waaqayyoon irratti dhiisee kanoo. Seexan argaa wal liqeeffatee dhoowwattaniitu si. Maalissa waa wal liqeeffadheen beekorra. Maal ta'ee nagaan qabu kun? Maasii wal biraan qabnu suuqii wal biratti hin bananne mana barumsaa wal biraa banannee hin qabnu gooftaa charchaaroo wal biraan qabnu maal ta'ee nagaan qabu kun? Maal barbaadaa jedhe? Jabaadhaan gallaasi. Maal waaqayyoon uma callisee jedhee maal kana ibidda buusee xabnurraan guluunni kana. Itti yaaddanii beektu? Maal lubaa maal taatan yoo man taa'etti yaada kana. Anoo maaliif akka hin lolu taa'etti yaadeeyyuu hin beeku. Waa lamaan isinitti. Yaa maaliif akka inni nu lolu moo? Akkamiin beektu sin akkamiin bartan? Macaafni qulqulluu si lolaadha. Macaafa qulqulluurraa akkas jedhamoo? Waa lamaan isinitti. Maaloo natti maaliif akka inni nu lolu? Ati namni dadhabaan sababii waaqayyoo deebitee jabaa akka taate beeka seetan. Ati namni wallaalaan karaa waaqayyoo beeka akka taate beeka seetan. Ati namni hiyyeessi karaa Kiristoos Yesuus dureessa akka taate beeka seetan. Ati namni abaaramaan karaa Kiristoos Yesuus nama eebbifamaa akka taate beeka. Isa lammaffaa maaliif nu lola seetan? Mee nutti maamee lubaa? Waaqayyoo wajjin walitti nu buusu. Oo
Kanaaf kan inni halkaniif guyyaan lolu. Ani immoo akkuma warra kaanitti waaqayyo dhufee dinqii ma godhee ma waaqummaa isaa agarsiisa jedheetanii yaadaa ture. Amoo kana cabsee sirraa kaasuu baate waaqa ta'uusaa tapha. Waaqa ta'uusaa taphaan jedheen. Waaqa ta'uun sanaaf. Waaqayyo dinqii dhugaa. Ana dura goggore silayyuu. Nuyi dinqii tamanna utuu hin ta'in waaqayyo isa dinqii godhutti aman. Yoo waaqayyo dinqii gochuu baate waaqayyo waaqayyoodha. Dhugaadha. Eessa deemanii? God have mercy upon us. Iccitii isaa barreen kanaaf nu baqatan jechuudha miti. Amma iccitiin isaa naa galeera. Amma dhugumaa gaaffii si gaafadhu dandeessinaa deebistaati. Kottumees dhaabadhu. Isin immoo kottaa isin hundumti keessan gaaffii gaafannaanii inni ilaalaa naa deebistii ishee. Amma naatiidhaanii jechuudha. Waa'ee cubbuu addaan maal akka nu godhee ture dubbadhu jedhee gaafannaan akkas jedhee naaf deebise. Cubbuun addaan jalqabaa qullaana hambisee joora abdii hin qabne godhee na teessisee. Isa booda eenyuun dhufee kana jalaa nu baasa gaa jennaan qilleensuma irratti utuma naasee hin fixinii maal jette mati Enook? Gooticha Yesuusidha jedhe utuu Yesuus hin dhufne teoo jennaan. Silaayoo namaaltaati carraanko. Silaayoo namaaltaati carraanko dha yaada isaa shiriimmoo kun ilaali akkasatti deddeebisan agartee qilleensa irratti. Isa booda utuma yaada isaa naasee hin fixiniiti Biniyaam Bijigaammoo maal jedhe beektaa? Amma cubbuu kana jalaa tattaaffii mataa keenyaanii bahuu hin dandeenyu turreoo gama keenyatti maal jettaree jennaan. Ofii koo maalan godha silaa homaa jedhe agartee habeet amma gaasiinan si gaafadha darabeessi geessa baabateef mee karaa du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin wantoota ta'an nuuf tarreessi kudhan siin jedhu tokkuma natti hime. Cimtuudha ishee no? Egaa goota jechuun eenyure? Abbaanoo? Abeet. Eebbifame boo. Kana yuutuubii ishee seenaatti sabiskiraabii godhaafi.